Yoo yaa harka fuunee oduun isin dhageessaa oduu miidiyaarraa kan oduu isin dhageessu ana Goomeedaan of keessatti jalqaba irratti hangafoota oduu. Aartistii Caalaa Bultumee magaalaa Finfinnee naannoo Saarisitti hidhamuunsaa dhaga'ame. Gama hidhaatiin wal qabsiisee obbo Barakat Simoon waggaa 4 mana sirreessaa Bahar Dar kan turan guyyaa har'aa gad lakkifamuu isaanii. Kanneen jedhaman kun hangafoota keenya, hangafoota oduu keenyati. Amma dhuma oduu keenya nu faana turaan affeerraa keenya gara bal'ina oduu sanaattan sin dabarsa. Caalaa Bultumee akkuma beektan aartistii hangafa uummata Oromoo ta'e kan waggoota hedduu bara garbummaa keessatti gahee guddaa taphatee diddaa garbummaa keessatti kaayyoo fi gahee guddaa uummata Oromoo fuulduratti kan dabarsee fi kan qabu yoo ta'u, yeroo ammaa kana mana sirreessaa Saarisitti akka argamuudha kan yaadannu tokko tokko ibsanii hammam dhugaa hamma ta'ee dhiisee amma baramutti jaalattoonni aartistii kana akkasumas ajaa'ibsitoota aartistii kanaa warri taatan kabajumaan gurratti qabaatee dhaggeeffadhaa. Caalaa Bultumee baay'ee nama aartistii guddicha jedhamee kan beekamu sagalee uummata Oromoo ta'ee bara dukkanaa sana keessatti ga'ee guddaa taphachaa kan ture aartistii ga'ee leencaa taphachaa turedha. Caalaan Bultumee ammallee yeroo ta'etti gara biyyattii kaaba biyyattii yeroo lolli garaagaraa ta'etti inni irratti hirmaatee mootummaa cinaa dhaabachuudhaan irratti hirmaatee wantoota garaagaraa ergaa garaagaraa dabarfatullee yeroo gabaabaa keessatti uummata isaatiin xiqqoo garaa keessa waan walitti bu'an fakkaatu. Uummanni isaas akkatti qabaman nan yaadadha. Ammallee irraa araaramuun gaaruman isiniin jedha. Aartistiin kun kaayyoo guddaa inni uummata kanaaf imaana inni uummata kanaaf dabarse guddaa ta'uurraan kan ka'e nama waan ta'eef ni dogoggora jennee yaannaa. Ilmi namaa kamiyyuu ni dogoggora, garuu hojii isaan sun ilaalamuun dirqaman jedha akka nama dhuunfaa tokkootti. Hordoftoota fi kabajamtoota uummata bal'aa uummata Oromoo ani nama dhuunfaatti jecha koo kanaaf na of galchaan isiniin jedha. Kan garaa garaadhumatti dhiifnee waa'ee aartistii kanaa isinis yaada qabdan akka kennitanii fi akka jajjabeessitan asumaanan yaada qabu dabarfadhaa. Itti aansuudhaan waa'ee aartistoota Oromoo yoo dubbanne aartistoonni Oromoo cunqursaa hedduu keessa kan darbanii fi ammallee keessatti kan argaman aartistoonni bebbeekamoon fi jajjaalatamoon sagalee uummataa furtuu ta'anii argaman namoota hin beekamne qaama hin beekamne yeroo baay'ee reebamaa akka jiran baratamaa ta'ee tureera. Ammas irruma jira. Mee waa'ee kanaa irratti isinis yaada qabaattan koomenti godhaa. Koomenti gochuudhaan yaada itti nuu kenna. Akkasumas chaayinaalii keenyaaf haaraa warri taatan oduu miidiyaa jechuun galtanii yaada keessan akka nuuf ibsitan jajjabinas akka nuuf taatan asumaan dhaamsa qabnu dabarfannaa. Aartistii beekamaa Caalaa Bultumee duratti ija uummata Oromoo kan ta'e jaarraa hedduu keessaa ija uummata Oromoo ta'e kan boqote aartistii Alii Dooktor Aartistii Alii Birraati. Aartistii Alii Birraa imaanaa guddaa Hacaalutti kennullee Hacaaluun dursee boqote lubbuusaa Rabbi haa fayyisu jecha lachanuu yeroo ammaa kana boqotanii jiru. Beekan wallaalan bishaan keessa dhaabbateet dheebota jedhanii nuti jabaa keenya jajjabeeffachuu, wal gorfachuu, wal cimfachuudha kan nurraa eegamu. Aartistii keenya kanatti dogoggora isaa itti himaa daandii itti agarsiisuu qabna malee aartistii kanaaf qaama cimaa taanee akka dhaabbannu ammas irra deebi'uun
kabajaanan isin gaafadhaan isiniin jedha. Gara obbo Barakat Simoonitti hojjennu. Obbo Barakat Simoon sirnoota darban keessatti qaama bulchiinsaa ta'ee yoo gargaarullee rakkina shakkiitiin shakkii qarshiin baay'ee akka isaan biratti bade sababii kanaatiin qabamee hidhamee waggoota 4 mana sirreessaa Baahir Daritti kan argamu jala turullee guyyaa har'aa Amajjii 17 2023 kan lakkisuu manni sirreessaa Baahir Dar ibsa baaseen argannee jirra. Obbo Barakat Simoon sirnoota darban keessaa waa hedduu dubbataniiru, waa hedduu godhaniiru. Har'aaf garuu gallakkifamuu isaanii akkamitti akka gallakkifaman, maaliin akka gallakkifaman yookaan immoo adabbii akkamiitiin adabbii isaanii xumurratanii yaadisanii beekamuu baatullee gallakkifamuu isaaniitti kan yeroo ammaa kana miidiyaan garaagaraa, sooshaal miidiyaan garaagaraa baasee jiru. Insider Itoophiyaa kan jedhurraa yeroo ammaa kana argamee kan jirudha. Dursee kan argame. Kanaafuu isinis bakkuma jirtanitti ciminaan informationii jiru akka nu duraa dhaggeeffatan isiniin jedha. Irra deebi'uun chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan oduu miidiyaa jechuudhaan subscribe gootanii jajjabinas ta'u dadhabbinas jiru hunda akka koomentii nuu gootan kabajaan isin gaafanna. Hordoftoota uummata Oromoo bal'aa bakka jirtanitti ammas nageenyi koo isin haa ga'u. Kun miidiyaan kun haaraa ta'uu isaarraan kan ka'e haqa uummata Oromoo keessa jiru baasuudhaaf kan hundaa'edha. Miidiyaan keenya kun haqa uummata Oromoo kan dubbatudha. Gama oduuttiinis ta'e gama bashannansiisuu darbee kan nama barsiisus kan nama bashannansiisus aadaa ogbarruu seenaa uummata Oromoo akkasumas aartii artistoota qeequu irratti hidhannoo guddaadhaan kan ka'eedha. Artistoonni keenya bakka jirtanitti ammas jajjabina isiniif hawwina. Akka jajjabaattanii hojjettan isiniin jenna. Ammallee nu jajjabaadha. Artistiin ija uummataati. Aartii keenya uummanni aartii hin qabne, uummata aadaa hin qabne, uummata seenaa hin qabne jedhameetti yaadama. Kanaafuu artistoonni keenya nu akka jajjabaattan, waa'ee aartii irratti jabaattanii akka nuuf hojjettan kabaja guddaan irra deebi'ee isin gaafadhaa. Yeroo hojjettanis akka waliin hojjettan, namarraa akka barattan, akka wal gargaartan, qaama akka waliif taatan kabaja guddaan yaada koo isinii dabarsaa. Ammas irra deebi'uun nagaa fi jaalalaan naa turaan isiniin jedha. Gara fuulduraatti eegallee jirra. Oduu atattamaa ta'anii fi wantoota nama ajaa'ibsiisan, nama dinqisiisan akkasumallee nama bohaarsan qabannee gara keessan dhufnee jirra. Nu hordofuudhaan nu faana ta'an affeerraa keenya isiniin jenna. Nagaa ta'a.